warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya warri biyya alaarraa qur'aana niyyattanii tokko tokko keessaniin jechuudha. Laga waabee jiddoo masjida laga jiddoo sanii fi qur'aanni ammasitti agartan kun kaanillee kafinnillee ka bakka biraallee jiru qur'aana 160 binnee jirra jechuudha. Inshaallah ka guyyaarraa gara roobee baalirraa gara gaasaraa ka geessu nu taana waan isin niyyattan jechuudha. Gara kaaniin ammoo masjida sanillee ka ijaarree ashawaa fi barzaa fi akkuma san dhagaallee irratti kabinnee ijaaru taana. Kana masjida fuunee ijoollee yataamaa sanii kalaga waabee jiddoo sanii ka geessu nu taana jedha. Galatooma isinin jenna warri hirmaatu barbaadan ammallee qur'aana baay'inaan hirmaachifnee binna ka jettan hin binna jechuudha. Torbee kana keessa inshaallahu ta'ala magaalaa alii fi naannoo isiitti qur'aana 500 aqoonu taana. Torbee itti aanu keessatti illee ammoo magaalaa Gindhiirii fi madrasa Tibyaanii qur'aana gara 1500 ka qoonu taana. Sawweenaa gara Gindhiir hunda keessattuu jechuudha. Warri hirmaannaa barbaadan ijaarsa masjidatii fi masjida ammoo afaan qabne ijoollee bakka madrasaa waa qaraatu qur'aana hin qabne masjida ammoo bakka fagoo namni hin dhaynetti ka qur'aana itti bituu fi afaa itti bituu barbaadanillee hirmaadhaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.